duraan dursee abbootiin keenya baga nagaan dhuftanii hundi keessaniyyuu baga mana keessanitti nagaadhaan dhuftan isinin jechuun barbaada. Hundaa ol namoota guyyoota darbee walitti bu'iinsa ture keessatti lubbuun isaanii darbeef gadda nutti dhagahame ibsuun barbaada. Waan hin taaneef lubbuun namaa darbee waan dubbatamee sirrachuu danda'u dhaafee darbeeme kanaaf gadda guddaatu nutti dhagahama. Wanta akkasii dabalamuun irra hin jiraatu. Kana alatti naannoon keenya naannoo amantootaati. Naannoo uummata musliimaa, uummanni ortodoksii, uummanni amantoota wangeelaa waaqeffataan naannoo keessatti argamudha. Kanaaf naannoon keenya naannoo waaqeffataati, naannoo musliimaati, naannoo ortodoksiiti, naannoo amantoota wangeelaati. Kanadha Oromiyaan. Oromiyaan kanaa ala yaadamu hin jiru. Ololli tokko tokko kan bitaaf mirga dhagahamu jira. Warri walqixxummaa amantaa hin galleef gocha tokkoyyuu raawwatan hin beekne kana yeroo baay'ee naasaan nageenya isa kanaaf mootummaan naannoo keenyaa iddoon qabu amantoonni hundumtuu bilisummaadhaan walqixxummaadhaan naannoo keessatti gammachuudhaan jiraatan isa keessattis immoo gahee isaanii keessatti bahaa jiran gara fuulduratti cimsanii bahan ta'uunsaa ifatti hubatamuu danda'utu irra jiraata. Kana qofa osoo hin taane naannoon keenya iddoon charchiin amantaa wangeelotaa 10,000 keessatti argamu, masjiidonni 10,000 keessatti argamu, amantaan ortodoksii 10,000 keessatti argamu, amantaan waaqeffannaas 10,000 keessatti argamudha. Amantootaaf immoo iddoo barbaachisu waan barbaachisu hunda mootummaa gochaa jiru gara fuulduraattis gochuudhaaf deemudha. Kana kan godhuuf maaliif mootummaan amantootaaf iddoo amantaa isaaniitti gaggeeffatan dhiyeessuun, iddoo yoo lubbuu kanaan addunyaa kanarraa darban iddootti qubatan mijeessuun dirqama mootummaati. Waan kennaadhaan godhu miti dirqama isaati. Isa kana naannoon keenya gochaa jira. Gara fuulduraattis kana cimsee kan itti fufu ta'a.